If you feel sad, open the Get and Listen to Bari show. I am feeling calm. I am so happy. Gaaddisa narraa usboo dukkanaafin si dhagayaa miti anaa waa goohaa si arkaa Zambile toka da zambe biange la yobe adao Siga da kansa da micha da o Mapunta mukana labada o Kako shisha da o Dute tanara mute ya Gine kasi maya sigas Sige tana gelute ya Gine kasi maya sigas Dute tanara mute ya Gine kasi maya sigas Sige tana gelute ya Gine kasi maya sigas Agi kotana la dike Baba, Boneka Baba, Mikeni, Baba, Boneka Baba, Mikeni, Baba, Boneka Baba, Mikeni, Baba, Boneka Baba. Zambile toka da zambe biange la yobe adao, siga da casa da micha da o, mapunta mukana labada o, kako shisha da o, dute tanara mute ya, gine kasi maya sigas, sige tana gelute ya, gine kasi maya sigas, dute tanara mute ya, gine kasi maya sigas, sige tana gelute ya, gine kasi maya sigas. jara tokkootu nyaata nyaachuudhaaf deeman nyaata hoggaa nyaachuudhaaf horii bira gata ta'an tokko karra wayyaadha aboo bismillah ijaa nyaadhaa jeen tokko bismillah jenne nyaanne garree bismillah malees nyaanne garree wahuma qorii keessa jiraan nama quubsaa jedhan maal isaan jenneen Hingoo hinaa haloo waa xiqqoo bismillah ijaa nyaadhaa singayse mee yaa ilma kiyya isin siraa warri biyyaan baasii dhuftan kuni waa hojjaa keenya kana dhuydanii mee hoodho kaasa kana funyaan kaaye nuti barraayyoo gahawaa dhuyna malee hedduu warri biyya arabaasii dhufe kuni hedduu ittiin haajabnu waan hojjaa isin dhuydan kana yaa ilma kiyya gahawaan kuni maali inni hojjaa arabaati sheekaa fi darasaatu gaaf tokko wajjin karaa deemu jiran osuma karaa deemu jiranii sa'a tokko ka haadaan hidhamee dhaabbatu kan wanni nyaatu duran jirre kasanuu haada maratee jiru ka beela irraa quncee mukaa irratti hidhamee san sollaafatu arge sheeyni kun dhaabbatee sa'a kana laalee aanan sa'a kanaa haraamii jedhe saani kun bifti isaa gurraacha ture darasoonni kun maaliif haraamii jedhanii gaafanne sheeka mucaan tokko galee warra isaaniitiin hawiyyaa kan sheeka wajjin bobba'ee dhufe warra isaanii walitti qabee isin warra zaabaatii jeen warra zaabaatii maaliif yaa ilma keenya jedhaniin isin aanan sa'a gurraachaa dhugdan ka aanan sa'a gurraachaa haraamii jeen akka callaa carcarbaanu irra baay'een nama zamana kanaa soddaan isaa feesbuukii ta'ee jira mucaa tokkootu bar dhiheenyuma kana feesbuukii irratti miciyyoo argee feesbuukii irra jaalatee walitti dhufanii fuudhe miciyyoo maatii isiitii wajjin wal qunnamanii miciyyoo tana maatii isiirraa hin fuune namuma tokkoon izniin sirra kaayadha jettee namnummaan tokko isin izniin irra kaayannaan ni haa godhee fi fuudhe waan hoggaa torbaan gayan dhaqan takkaa jira naannoo keenyatti allamaganii jedhaniini bakka biraatti millaashiis waan biraas tan jedhanis ni jirti ani amma yaada durraanfadhe allamaganii tana abbaa mucaa kanaa yaa ilma kiyya allamaganii siidha inagaa torbaan ga'ee jeen mucaanis abba ani bar mijiyyoo tana feesbuukii irraa hin fuudhe warri siin beekuu jeen
abbaan mucaa kanaa san dura feesbuukii waan jedhamu kana takkaa dhagee hin beeku. Waan jeen yaa ilma kiyya jeeyina namaa fudhanii akkanumatti taa'uun qaaniidha. Feesbuukuma san talla maganii si dhahinaa jeen. Jaldee isaatu gaaf tokko gaafa waa hundi afaan beekan san mana namaatii fi bineensota adda addaa irra deemee hoggaa abbaan manaan jirre jaartii dhufee mana zarafuu eegale. Osuma akkasiin mana hundarra deemee nyaata goossuuti jaartii guyyaa tokko leenca qa'een jirre mana leencaa dhufee inni mana leencaa ta'uu hin beekne jaartii leencaatiin nyaata naa godhi jeen. Eenyu ati jetteen goota dirree duulaati jeen. Harka maaltu kana si godhe jetteen luugama fardaati jeen. Hudduu hoo maaltu kana si godhe jetteen taa'umsa hooraa fardaati jeen. Muddii hoo maaltu kas si qallise jennaan hidhannoo zinnaaraati jeen. Amma jaartiin leenca aboo kun goota fakkaatti yoo niin jalaa jide nu qurxa jetteeti mana seentee nyaata gootee fi inni booroo taa'u jira. Isaa nyaata jiru leenci bobbaarraa gale. Leenci hogguma dura boorootti erku jaldeessa ta'uu isaa beeke. Bineensi wal beekanii miti. Amma kamiboo ka ifiin ana jee hamana kiyya booroo taa'ee waa nyaata kun jeen. Amma jaldeessi baarageeti yaa rabbi isumaaniin ba'eessa. Yaa rabbi irra osoo ooftuute ganda leencaa na fiddee jee waywaatee amma lubbuun kokkee seentee. Eenyuuti leenci jennaaniin ana jaldoowuu kooti jeen. Harka maaltu kan si godhe jeen. Qaqqabannaa hallayyaati jeen. Hudduu hoo maaltu akkasi dhalleeyse jeen. Shorroqoo hallayyaati jeen. Muddii hoo maaltu akkasi qallise jennaan abaari jeen. Duuba siin qurxamoonii baasa mana kiyyaama jennaan yaaboo takkittuma irraa qofa wulii manaan mana keessatti hin deemne takkittuma irraa qofa ganda baasi jeen. Ilmi namaa kun gariin waan rabbiin isa uume isaan ji'urra waan ilmi namaa isatti himuu irra dhugoomsa sanitti irra amana. Rabbiin akki ji'u ilma namaa kana anaatu uumee jedha. Ilmi namaa ammoo lakki rabbi ati nan uumne ani jaldee isaa isin jedha. Lakki yaa nama na taa'i anaas si uume an si uumeetiin ija si godhee gurra si godhee uumaan uumetan hundarra si bareechee sammuu sii kennee fuula si bareechee uumaan lafa tan irratti uume hunda caalaa si filee si uume anaas si uume jedha rabbiin. Lakki ati nan uumne an jaldeessirraa hin argameeya. Tanumaa fi tana jidduu gaafaan ani barataa kutaa jaa baradhu barsiisaa keenya tokko ture. Ani barsiisaan gariin naan galu. Inni barsiisaa fi inni wallaalchisaan beekoni. Waa'ee uumama ilma namaa nu barsiisa. Uumamuu ilma namaa irratti tiyoorii lamaa jiraa jedhe. Tiyooriin takka tiyoorii ragaadhaan qulqullooyte tan ragaadhaan mirkanooytee fi takka ammoo tan ragaadhaan hin mirkanaa'in jiraa jedhe. Tiyooriin ragaadhaan mirkanooyte tiyoorii saayinsiiti jedhe. Inninis ilmi namaa jaldeessa irraa uumamee jaldeessa irraa slow change'dhaan yookaan adeemsa guddina tirannaatiin argamee jedha. Kun saayinsiidhaan kan mirkanaa'ee tiyoorii isa kanaa jedhe. Tiyooriin inni lammaffaan tiyoorii amantiiti.
akka teoriin amantii jettutti ilmi namaa rabbiitu uume jalqaba aadamii fi hawa uume namni achirraa wal horaa dhufe kan jettu je tana keessa teoriin lammaffaan amma jennu tuni teorii qorannoo saayinsiitiin hin mirkanaa'inii je amma mucaan tokko gaafii gaafate barsiisaa kana barsiisaa bar teoriin lammaffaan tunis barsiisaa bar saayinsii mirkanooyte bar saayinsii quraanaatiin mirkanooyte bar jeen lakki quraanaa fi saayinsiin tokko miti jeen barsiisan mucaan amma barsiisaa duuba teorii tana saayinsiin hin mirkanoone jette nuti beekumsa waliigala arkachuu barbaanna malee qorumsa deebisuun barbaannu beekumsa dhugaa irratti hundaa'ee barbaanna kamtu dhugaadha kam qabannaa jala murii tokko nutti himi jeen barsiisaanis ka saayinsii kana qabadha jeen barataan barsiisaa duuba hoggaa akkanaa rabbii dogongorachaa jirtaa bar jeen barsiisaanis itti ni callise mucaan ammaas deebise barsiisaa duuba rabbii dogongoree jeen barsiisaa kana dhaaluudhaaf barsiisaanis mataa dhuleeti yoo akkas jennirra wayyaadha saayinsiin dogongorechuu irra jeen yaanni ilma namaa kun wal dhaba akkuma bifaatti gaaf tokko sheeni darasaa isaa gorse akkuma bifaatti ilmi namaa kun yaanni wal dhabaa je darasaan sheeka namni akkamiin wal dhaba namni yaanni namaa akkamiin wal dhabaa jettee mormite fakkeenyaan malee isin hin galtu fakkeenyaan isinii kennaa jeeti darasaa nama sadi gabbaase tokko manarraa gara mirgaatiin tokko manarraa gara bitaatiin tokko mana duubaan dhaabbadhu jeen sheeni mana keessa taa'ee darasaa nama biraa fitti as yaamee koottu jee gurratti hasaase gurratti hasaasee isaan kana sadeenuu mata matatti dhaqee gurratti hasaase jeen sheeni maal jeeti gurratti hasaase darsicha kana sheekan gaaf tokko laga kana bu'aniiti kitaaba himanii namni wal dhabee da'awaan sun achumatti haftee jeen dhaqiitii waa'ee nammaan siin jetana darasaa tan hundatti himii jeen darasaa nama sideen kana nama sideen mana duubaa fi mirgaa fi bitaa fi duubaan jiru kun gabbahee maal jee darsatti hime waan sheeni jeetana jijjiiree hime maal jee hime gaaf tokko sheekan laga kana bu'anii kitaaba himanii sheekan wal dhabanii da'awaan sun achumatti haftee je amma sheeni isaan hundaan ol seenaa jeeni tokko tokkotti ol yaame waan gurbaan kun sitti hime natti himi jeen ka harkaa mirgaatiin jiru manarraa waan jeen sheekan laga kana bu'aniiti kitaaba himanii kitaabni wal dhabee da'awaan sun achumatti haftee je tokko amma ka manarraa gara harka bitaatiin jiru dhufe waan sitti himan himii jeen gaaf tokko sheekan laga kana bu'anii kitaaba himanii sheekanii fi ummanni wal dhabee kitaabni sun achumatti hafee je amma ka sadaffaa dhufe ka mana gara duubaatiin jiru kun hinumaa yaadni isaa tasachi fagaatee waan hin yaadamne je gaaf tokko ummanni laga kana bu'ee sheekatti kitaaba hime sheekaa fi kitaabni wal dhabanii ummannummaan sun achumatti sheeka biratti hafanii je Agi kotana la dikeni baba ode kababa dikeni baba ode kababa dikeni baba ode kababa dikeni baba ode kababa
Shine shinshiniya chapistikia guku lipistikia Mobile ko yuku misha guku Saga yo migidwa itabeku Atana waisa beku Dute tanara bute ya Gine kasi maya sigas Sige tanage lute ya Gine kasi maya sigas Dute tanara bute ya Gine kasi maya sigas Sige tanage lute ya Gine kasi maya sigas Agi ko tanala dikedi Baba, oneka baba Dikedi Baba, oneka baba Dikedi Baba, oneka baba Baba, oneka baba Jara lamaatu hojjettoota mootummaati. Hojjettoota mootummaa waajjira aanaa fi keessa hojjetan. Tokko itti gaafatamaa waajjira misooma qonnaati. Tokko itti gaafatamaa waajjira dhaabaati. Itti gaafatamtoota isaan kullachuu. Itti gaafatamaa waajjira dhaabaa kuni osoo waajjira bulchiinsaa keessa galchuudhaaf isa qaadhimanii jiranii yookaan bulchaa aanaa sanii godhuudhaaf isa qaadhimanii jiraniiti. Guyyaan rabbii gahee du'e. Duunaan hiriyaan isaa kan waajjira misooma qonnaa irratti itti gaafatamaadha kun dhaqee qabrii isaa ziyaaruudhaaf qabrii dhaqe. Qabrii dhaqee qabrii irra taa'ee namni qabrii dhaqee qabrii goo ziyaaru rahmata nama sanii kadhatan jannata kadhatanii fi akkasitti biraa deebi'anii inni ammoo dhaqeeti qalbiin isaa bakkuma addunyaa tana jirti. Abbeedha gurbaa du'e kana maqaan isaa. Yaa abbee jeen qabrii irratti gajjii akka waan inni isa dhaga'utti. Gaafa addunyaa irra jirtu itti gaafatamaa waajjira dhaabaati. Erga dakasan dhayte waajjiruma dhaabaat dalaydamoo waajjira bulchiinsa jijjiirrattee hin jiru. Jara tokkootu biyya teenya irraa kaanii biyya arabaa dhufan. Yeroo san arabni nama gurraacha hin beeku. Namni gurraachi biyya arabaa tanaaf haaraya. Dur bara dheeraa dura. Arabni qabaniiti isaan kun yoo muslima ta'uu baatan ni finnaa jedhanii qaban. Sanuu arabni isaan kana qabe kuni wallaala arabaati. Wallaalaan arabaa kuni baay'ee rakkoo qaba. Keessattuu uummanni islaamaa keessatti wallaalaan arabaa hedduu nama dhiba. Ergamaan rabbii nabi Muhammad uhuma araba qofatti ergame fakkaata wallaala arabaatti. Quraaniinis kan bu'uufame arabuma qofatti fakkaata. San qofaa miti ammoo arabni kuni waan uumamaan uummata filatamaa tahee addunyaa fi akhiraatti rabbiin itti bal'isee toltuu dalaganii dalaguu baatanii uumamaan jannanni isaaniif waan rabbiin waadaa jannatti isaaniif garitti fakkaata. Wallaala arabatti hin baana malee nama hundatti hin baanoon. Wallaalaan arabaa kun uummata kana qabee amantiin teessa maalii jeen? Nuti muslimaa jeniin muslimoota jeniin nuti. Okay. Ergamaan keessan eenyu jeen? Ergamaan keenya Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam jeniin. Hin ta'u kun gonkuma waan tamaati miti jenna. Maaliif jennaan Nabi Muhammad nabiyyi keenya arabaati. Nabiyyi keessan himadha yoo nabiyyi himachuu baattan isiniin fixaa jenna qabu irra deebisee. Aboo nuti amantiin islaamaa takka ergamaan aalamaatis tokko nabiyyiin keenya Nabi Muhammad rabbiin keenya Allah amantiin teenya islaama jeniin. Hogguusanii hin ta'u nabiyyi keessan himadha yookaan isiniin fixa. Namtichi kun gowwaa yookaan wallaala arabaa ta'uusaa beekanii tokko ha'elii qabu hamala qabu maal jee? Nabi Muhammad nabiyyi arabaati. Nabiyyiin keenya jiroo qocooti. Abdullah mu'mina afaan sahabaa isaatii jeen jedhu. Mijiyyoo takkaatu biyya teenya irraa biyya arabaa dhufe. Biyya arabaa dhuftee dalagaadhaaf mana arabaa dhaqxe. Mijiyyoon tun afaan arabaa ani cabee hin beektu. Haati manaa yookaanuu maadaam isii ergitee ruuxii jibbe talaaja shaayii jetteen. Mijiyyoon tuni talaaja kan isiin beektu firiija yookaanuu chest freedera yookaanuu refrigerator kan jennuun kabiyya keenyatti maqaa kanaan nuti beeknu kana beekti. Talaaja kanuma beekti malee kan shaayii itti naqatan kunis maqaan isaa talaajaadhaa hin beektu. Dhayxeeti maxbaxa yookaanuu alawaadaadha. Talaaja shaayii osoo hin tahin
thallaaja nyaata keessatti kuufatan guddaa kana gommaadhaan elektirikii irraa sooketa luqqaaftee gommaadhaan kaaftee oofaa majlisa yookaanuu bakka taa'umsaatti itti fidde. Arabnitti kokkoflanii amma maadaami yookaanuu haati mana sanii wanni isin jetteen مالك انت يا محبولة الثلاجة شاي صغيرة وين تودي ثلاجة كبيرة يتين مجيون وان سنجتين كانت كلهم بيت جتشا اسكيسا جتشا تقوتي تولي عرب ستين مال تاتيتي يا قوتي ثلاجة شايتي كارا ثلاجة قد دخنا يسوف تجتين جتشا سين افا عربات جتين كان كيسا جتشا محبولة جمون كانت تولي افا رموتين زبط ديبستي مادام يخانو هارماناتي مجيون وان جتين يا مادام مغالتي أمنا مقابتك محبولة جامسون باية بريدة ولي مقمسني نايم يتين محبولة يتنرو قوتي يتشودا متافر بيتو متافر جيتشون نما همنان فدي اسيت شناله dubartoota gudeeduu jechuun gudeeduu qofaa miti haadha manaa yookaan jaartii namaa manatti itti seenee hoggaa abbaa manaan jirre dirqamaan isii ukkaamsee gudeeda yookaan dhimma itti bahee deema. Guyyaa tokko namticha abbaa manaa firra laalee abbaan manaa ooruu keessaa fi harkarroo eegu jira sagalee isaa ooruu keessa gad dhageenyaan jaartii dhaqee hulaa itti bane. Hulaa itti banee isii quban qabne taraftu dhaqee ukkaamsee afaan isii hidhee haajaa irraa bahee erga dhimma irraa bahe afaan isii irraa carqii duraanittiidha hiikee biraa deeme. Amma namtittiin hoggaa inni biraa kote waan haajaatti bahee biraa kote iyyite. Iyyinaan namtichi abbaan ooyiruudhaa yookaan abbaan mana isiidhaan fiigaa dhufee mancaa fudhatee mancaa guyyaa kana midhaan muraa oole kanaa mancaa kanaa mataa isa kaaya garaa isaatiin facaasee jechaa fiigaa dhufee mancaadhaan hoggaa dhufu namtichi hin jiru kute. Mee namtichi jennaan barduruu dhimma nabbahee kute jetteen akkana jennaan inni waan jeen duuba erga waan je'e booda sita dirqiin dhimmatti bahan dhiisii inni khadirqiin dhimma si baheehu erga haajaa isaa fixateen booda adda jibbanna waan saniitii kanuma iyyuu miti je'een jedhe. Ani asiko choni